Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Sof Marappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqabacha. Video kana keessatti warroonni WhatsApp itti fayyadamtan WhatsAppin fiicharoota ajaa'iba settingiiwwan ajaa'ibaa kan itti fayyadamuu qabdan kan faayidaa guddaa qaban fidee jira. Settingiiwwan kanneen akkaataa ittiin argachuu dandeessan akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan guutuu video kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Keessattuu warroonni WhatsApp itti fayyadamtan WhatsAppin kan koo xalafamee jira. WhatsApp kan koo irratti meeseejii namni hin beekne natti ergaa jira. WhatsApp yeroo baay'ee namoonni bilbiluudhaan na jeeqanii akkanumallee fiicharoota ajaa'ibaa jechuudha. Kaameraadhaan kan wal qabate sagaleedhaan yeroo nama ergitan kan wal qabate wantoota baay'ee jechuudha. Settingiiwwan baay'ee isin qarqaranii fi irraa fayyadamuu qabdan settingiiwwan 8 ni ilaalla. Settingiiwwan 8 kana keessaa isaan 6 harawa feature harawaadhaan WhatsAppin qabatee kan dhufedha. Yeroo ammaa kana baay'een keessan akkuma beektan social media kan jennuun aappoonni social media kan akka Facebook, Telegram, YouTube, TikTok akkanumallee WhatsApp fi kan kana fakkaatan jechuudha. Wal dorgommii irra jiru. Yeroo kanatti baay'een keessan beektanii of jijjiiranii update of godhanii sirriitti wantoota adda addaa fiicharoota ajaa'ibaa qabatanii dhufaa jiranii. Fiicharoota kanneen immoo itti fayyadama isaanii beekuun murteessaadha. Video kana keessatti WhatsAppidhaan kan wal qabate keessattuu fiicharoonni haarofni WhatsAppin qabatee dhufe kunneen baay'ee tokko isin fayyada. Keessattuu akkaawuntiin keessan haqa akka hin taane yookaan immoo namootaan akka hin xalafamne yoo xalafame akkamitti beekuu dandeessan akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kana qofaa miti effektiiwwan adda addaa yeroo videoodhaan WhatsAppidhaan walii bilbiltan effektiiwwan adda addaas quality video keessaniillee sirreessuu dandeessanii kana qofaa miti dhaggeeffatan koo effektiiwwan adda addaatti fayyadamuu dandeessanii sagalee yeroo namaa ergitan sagalee san akkaataa ittiin ergitantu jira wantoota bal'atu jira jechuudha. WhatsAppitti warroonni fayyadamtan video kanarraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Gaafiin kun gaafii namoota baay'een yeroo baay'ee gaafatanidha. WhatsAppidhaan kan wal qabate kutaa lamatti ilaalla. Kutaa jalqabaa kana keessatti settingiiwwan haarawa update ta'anii dhufan fiicharoota ajaa'ibaa WhatsAppin qabatee dhufe ni ilaalla. Kutaa itti aanu keessatti immoo fiicharoota kanaan dura turan kan namoonni baay'een beektanii itti fayyadamaa hin jirre fiicharoota ajaa'ibaa settingiiwwan ajaa'ibaatu jira. Akkaataa ittiin fayyadamtan tokko ni ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa gara barnoota keenya kanarraatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun kan keessani kan teknooloojiidhaan ittiin wal baratan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaaf video kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Egaa namoota na daawwatan keessaa parsantii 80 kan ta'an namoota subscribe osoo hin godhin osoo like hin godhin video kan daawwatanidha. Kanas statistiksiin YouTube channel kan kooti yookaan immoo analyticsiin channel kan kooti kan argamsiisudha. Namoonni video kan koo daawwatan parsantii 80 kan ta'an namoota subscribe hin goone akkanumallee like osoo hin godhin bahanidha. So YouTube channel kana keessatti teknooloojiidhaan waa'ee siyaasaatiin waliin qabatu barnoota teknooloojiidhaan wal qabateera. Hojii online akkaataa ittiin hojjechuu dandeessanidha. Asirratti wanti darbu wanti baay'een kan namoota fayyadan kan qaroominaadhaan wal qabate kan teknooloojiidhaan wal qabate waan ta'eef subscribe gootanii YouTube channel kanallee yoo guddistan akkanumallee like yoo gootan sekendii muraasa sa'aatii isinirraan fudhatu. So subscribe like share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnootichaatti. Egaa duraan dursee dhaggeeffatan koo fiicharoota kanneen jechuudha. Dhaggeeffatan koo duraan dursitanii wanti gochuu qabdan WhatsApp keessan update gochuun dirqama keessanii. WhatsAppin keessan isa old yoo ta'e settingiiwwan anama isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen argachuu dhabuu dandeessanii. So kanaafuu jalqabarratti Play Store irra seentanii Play Store irra erga seentanii booda WhatsApp keessan WhatsApp jettanii search gootanii ergasii immoo WhatsApp keessan akka harawaatti update gootanii jechuudha. Ergasii immoo settingiiwwan anama isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen tokko tokkoon steppiidhaan ilaalaa deemna. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Duraan dursitanii garuu WhatsApp keessan kan bilbilarraa qabdan update gochuun dagatanaadha. Play Store irra seentanii yookaan immoo App Store irra seentanii jechuudha. Ergasii immoo settingiiwwan kanneen 8 tokko tokkoon tartiibaan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa WhatsApp keessan update erga gootanii booda gara WhatsApp keessanitti seentan jechuudha jalqabarratti. Egaa bakka itti nama ergitan meeseejii itti namootaaf barreessitan kana keessa namoota meeseejii erguu fi barbaadan tokko ni filattanii jalqabarratti kan ilaallu sagalee yeroo namaaf ergitan namni sun sagalee san al tokko erga ilaale yookaan immoo sagalee san erga daawwatee booda directly WhatsApp mataa isaayyuu yeroo lammaffaadhaaf yeroo inni ilaala jedhu akka balleessu gochuu dandeessan. Isinirraallee isa irraallee balleessuu danda'a jechuudha. Feature kun feature ajaa'ibaati. Sababni isaas security dhaan wal qabate yookaan immoo information isin namaaf ergitan san namni sun al lama yookaan al sadi yookaan irra deddeebi'ee akka hin ilaalle godha waan ta'eef al tokko meeseejii san ni ergitanii fi ergasii immoo namni sun meeseejii san erga ilaalee booda ergasii immoo WhatsApp mataan isaatiyyuu ni balleessa. Isin birattillee nama san birattillee jechuudha. Settingii kana sirreeffachuudhaaf asuma dhuftanii bakka itti sagalee namaa ergitan kanarratti kilik gootan jechuudha. Egaa warroonni settingii kanaan dura on hin godhatin jechuudha. Settingii
WhatsApp kana on hin godhatin settings ka jedhu kana keessa seentan jechuudha. Ergasii immoo settingiiwwan kanneen on godhachuun dirqama keessa waan ta'eef ergasii immoo asirratti maal gootanii permissions ka jedhu keessa seentanii ergasii immoo isaan kanneen hundayyuu alloo gootan. Amma fakkeenyaaf microphone kan koo alloo hin taane waan ta'eef microphone ka jettu kanarra kilik godha. Ergasii immoo allow only while using the app ka jedhu kan jalqabaa kanarra godha jechuudha. Ergasii immoo permission kenneefii jira jechuudha. Ergasii immoo kaameraaf illee akkanumallee wantoota tokkoof permission kennuu ni dandeessanii jechuudha. Ergasii immoo gara WhatsApp keessanitti deebitan jechuudhaaf duuba. Ergasii gara WhatsApp itti erga deebitanii booda sagalee erguudhaaf ergasii akkuma masarratti argatan sagaleedhaan nama kanaaf ni erga yoo jedhe al tokko qofa namni sun akka sagalee kana akka ergeef erga dhageeffatee booda akka badu gochuu jechuudha. Kana gochuudhaaf asirratti swap gootanii ofii olitti ergasii immoo asirratti tokko lama sadii wanta jedhamutu jira. Tokko fakkeenyaaf haala kana yeroo gootan damaqeetti miti tokko jechuudha. Al tokko namni kun message yookaan sagalee an ergeef kana al tokko erga ilaalee booda ergasii moora deebi'ee yeroo hin ilaala jedhu ana biraayis isa biraayis delete godhaa jechuudha. WhatsApp mataa isaatiiyyuu wanti kun feature ajaa'ibaati. Immoo message kana nama kanaaf ni ergitanii namni kun direct messaging kun erga dhaqabe yookaan sagaleen kun erga dhaqabe booda direct yeroo masan maal godha jechuudha. Erga dhageeffatee irra deebi'ee ni dhageeffadhe yeroo jedhu isa biraayis isin biraayis ni bada. Feature ajaa'ibaati itti fayyadamaadha keessattuu namoonni icciidhaan sagalee akkana namaaf erguu barbaadan wanta kanatti yoo fayyadamtan irraa fayyadamtu. Kana gochuudhaaf akkuma duratti isiniif ibsa jechuudha. Mallattoo maayikiroofoonii yookaan sagalee kana ol qabdanii garana ol harkiftanii ergasii immoo tokko ka jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo haala kanaan nama saniif bunni dandeessanii feature ajaa'ibaati itti fayyadamaadha. Lammaffaa immoo kan isinitti agarsiisuu dhageeffatan koo lammaffaa irratti jechuudha. Aappii WhatsApp tokkoon akkaawuntiiwwan garagaraa akkaataa ittiin banachuu dandeessan. WhatsAppiin itti fayyadamtan tokkodha. Feature kun kanaan duras turee jira. WhatsApp masanarratti akkaawuntii garagaraa banachuu ni dandeessan. Feature kun Telegram irratti turee jira. Baay'een keessan ni beektanii Telegram irratti featureoota kanneen akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan. Kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san daawwachuu dandeessan. So WhatsApp irratti illee akkaawuntii tokkoon akkaawuntii lama akkaawuntii sadii aappii WhatsApp tokkochatti fayyadamtanii itti fayyadamuu dandeessan. Kanas gochuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Dootii sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo settings ka jettu ni argamti. Isee irratti kilik gootan ergasii immoo akkuma asirratti argattan akkaawuntii ka jedhu ni argama jechuudha. Akkaawuntii ka jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo add akkaawuntii ka jedhu irratti kilik gootan jechuudha. Kanaan duras akkaawuntii tokko banattanii qabdanii ammas akkaawuntii dabalataa lakkoofsa bilbilaa biraatti fayyadamtanii banachuu dandeessan. Kanas gochuudhaaf add akkaawuntii ka jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo kanaan dura kan banattan haala kanaan asitti argama. Isa lammaffaadha add akkaawuntii ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan akkuma kanaan dura WhatsApp ittiin banattan jechuudha. Steepii WhatsApp akkaawuntii yeroo haarawaa banattan steepii masaniin akkaawuntii haarawaa bilbila isa biraatiin akkaawuntii lammaffaa banachuu dandeessanii yeroo barbaadanitti immoo akkaawuntiiwwan kanneen seentanii haala kanaan jechuudha wal jijjiiruudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Feature ajaa'ibaati. Application WhatsApp tokkoon akkaawuntiiwwan garagaraa steepii kanaan banachuu dandeessanii itti fayyadamaadha. Sadaffaan feature ajaa'ibaati. Feature kunillee kanaan dura baay'een keessan ni beektanii Telegram irratti ni jira jechuudha. WhatsApp irratti chaanaala banachuudha jechuudha. WhatsApp irra chaanaala qofa banachuu osoo hin taane chaanaloota adda addaallee kan jiran ilaaluu dandeessanii akkuma Telegram irratti beektan jechuudha. Chaanaala kana banachuu ni dandeessan WhatsApp irratti illee jechuudha. Kana gochuudhaaf jala kanarratti chatis updates community course ka jedhu ni argama. Updates ka jedhu keessa seentan jechuudha. Chaanaala mataa keessanii banachuu dandeessan yookaan immoo kan biroo search gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf kan biroo search haa goonu akkuma asirratti argattan asirratti kan argamu WhatsApp mataan isaatiiyyuu follower meeqa qaba? Miliyoona 215 dha kan qabu. Europe postiin immoo miliyoona 8 dha. Real Madrid football club akkuma asirratti argattan miliyoona 61 akkanumallee BBC Amharic akkanumallee jechaa deema jechuudha. Search gochuudhaan illee argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kan afaan Oromoo search gochuu barbaadan asirratti afaan Oromoo jettanii search gootan. Ergasii immoo chaanaalonni WhatsApp irratti afaan Oromootiin banaman isiniif dhufuu jechuudha. Akkuma asirratti argattan vo'a afaan Oromoo haala kanaan follower 8,000 jechuudha. Follower kan jedhamu. So asirratti illee BBC afaan Oromoo akkuma asirratti argattan follower 51 dha. So isinis namoonni akka follow isin godhan akkanumallee chaanaala mataa keessanii banachuu dandeessan WhatsApp irratti. Chaanaala sana irratti immoo ergaawwan adda addaa wantoota adda addaa dabarsuu dandeessan. Feature kun Telegram irratti hedduu tokko barbaachisaadha kan qarshii irratti hojjetanidha. Inni kunis WhatsApp irratti dhufee jira. WhatsApp irratti illee karaan ittiin qarshii hojjechuu dandeenyu yeroo dhiyoo keessatti ni dhufa jedhamee yaadama. Sababni isaas social media hundi isaaniitiyyuu wal dorgommii irra jiru waan ta'eef chaanaala haala kanaan banachuu dandeessa. Haala kanaan chaanaloota nama biraas azarsii search gochuudhaan argachuu dandeessan. Kan mataa keessanis banachuu ni dandeessanii akkamitti banachuu dandeenya jechuu dandeessanii baay'ee tokko salphaadha. Dootii sadiitu argama jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argattan dootii sadiitu argama. Erga update keessa seentanii booda dootii sadiitu argama. Dootii sadii kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo create channel ka jedhu ni argama. Create channel ka jedhu kanarratti kilik gootan. Channel mataa keessanii salphamarratti WhatsApp irratti banachuu dandeessan. Ergasii immoo agree in the continue ka jedhutu argama. Isarratti kilik gootan.
hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha. Agree in the continue kan jettu kanarratti kilik erga gootanii booda channel name keessan asirratti illee immoo profile picture keessan asirra kaawwachuu dandeessanii hedduu tokko baay'ee salphaadha. Telegram irratti kanaan dura isinitti agarsiisee jira akkaataa ittiin channel Telegram banachuu dandeessan. Inni kunis baay'ee tokko salphaadha step masanii. Ergasii immoo fakkeenyaaf ani maqaa YouTube channel kan kootiin haa banadhu Sofumar app jedhee haa banadhu Sofumar app. Ammaan booda WhatsApp irratti illee na barbaadu yeroo barbaadan Sofumar app jettanii search yeroo gootan WhatsApp irratti step nama duratti isinitti agarsiiseen banachuu dandeessan. Ergasii immoo maqaa keessan asirratti erga gootanii booda ergasii immoo descriptionii barreessitanii descriptionii waa'ee channel keessanii kun jechuudha. Barnoota teknooloojiiti waan ta'eef barnoota teknooloojii jedhee barnoota teknooloojii argachuudhaaf jedheetan irratti barreessaa jechuudha. Akkuma asirratti argattan description irratti barnoota teknoolojii argachuuf filoo godhaa jedhee isiniif barreessaa jira. Ergasii immoo create channel kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo channel mataa keessanii kan WhatsApp dha jechuudha. WhatsApp irratti illee haala kanaan banachuu dandeessan. Ergasii immoo share channel link kan jedhu argama. Share to my status kan jedhu status keessan irratti illee share gochuu dandeessanii. Egaa haala kanaan channel WhatsApp dha banachuu dandeessan. Namoota garanatti affeeruu yoo barbaadan immoo maal gootanii asirratti dootii sadiitu argama. Dootii sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo share kan jettu irratti kilik gochuudhaan yookaan immoo channel info kan jedhu kanarratti illee kilik gootanii salphumatti maal gootanii namootaaf erguu wantoota adda addaa asirratti ilaaluu dandeessan jechuudha. Namoota affeeruu akkanumallee dhaggeeffatan kun namoota gara kanatti affeeruu channel linkii adminii adda addaa wantoota adda addaa asirratti sirreessuu dandeessanii. Egaa gabaabinumatti akkaataa itti WhatsApp irratti channel mataa keessanii barattan isinitti agarsiisee jira. Detail immoo namoota affeeruu akkaataa ittiin dandeessan wantoota bal'aa jechuudha. Settingiiwwan asirratti sirreeffachuu qabdan tokko tokko viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadhee dhiyaadha. Egaa viidiyoo kana keessatti garuu akkaataa ittiin WhatsApp irratti illee channel mataa keessanii banachuu dandeessan kan namootaas akkaataa ittiin affeeruu dandeessan. Ergasii immoo garana dhufa jechuudha channel keessan channels jedha. Ergasii immoo garanatti isinii dhufa jechuudha. Kan namootaas search gootanii asirratti kan barbaadan jechuudha follow gochuu dandeessan. Afuraffaa irratti immoo kan ilaallu dhaggeeffatan kun yeroo namaa wajjin WhatsApp irratti kaameraadhaan yookaan immoo viidiyoodhaan wajjin haasoftan WhatsApp irratti effektii akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan. Effektiiwwan adda addaa kaameraa keessan irratti effektiiwwan adda addaa itti fayyadamuu dandeessanii quality kaameraa keessanii sirreeffachuu dandeessanii wantoota kanneen itti fayyadamuudhaaf seera haarawaa fidedha. Kanneen baay'een keessan beektanii kanaan dura maal irratti ture TikTok irratti ture jira akkanumallee Imo irratti ture jira effektiiwwan adda addaa illee qabatee dhufee jira jechuudha. WhatsApp wanta kana sirreeffachuudhaaf immoo salphumatti gara settingii WhatsApp keessanitti ni deemta jechuudha. Kanas gochuudhaaf dootii sadii irratti kilik gootan ergasii immoo settings kan jedhu keessa seentanii ergasii immoo salphumatti dhaggeeffatan koo privacy kan jedhu keessa seentanii baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Ergasii immoo effektiiwwan kanneen itti fayyadamuudhaaf gara dhumaa irra dhuftan jechuudha asirratti. Ergasii immoo allow camera effects kan jedhu kana on godhatan ishee kana on godhachuu hin dagatinadha. Ergasii immoo continue kan jettu irratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffatan koo isheen kun on taati. Haala kanaan on erga gootanii booda effektiiwwan adda addaa kaameraadhaan yeroo viidiyoodhaan WhatsApp irratti nama wajjin haasoftan qulqullinaan akka itti fayyadamtaniif isin gargaara waan ta'eef isa kanas on godhadhaadha. Effektiiwwan adda addaa itti fayyadamuu dandeessan waan ta'eef akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Amma immoo gara shanaffaatti ceenee jira. Shanaffaa irratti immoo meeseejii namni isiniif erge tokko erga ilaaltanii booda isin ilaaltanii ilaaluu baattanii akka adda hin baafanne akka hin beekne meeseejii isin ilaaluu dandeessanii yoo ilaaltan meeseejii san yookaan immoo wanta barbaadan ergaa inni isiniif erge san yoo ilaaltan inni immoo akka ilaaltan akka hin beekne ilaaluu keessan akka inni adda hin baafanne gochuu yoo barbaadan baay'ee tokko salphaadha. Stepii kana hordofaadha. Kunis feature ajaa'ibaati. Sababni isaas namni meeseejii isiniif erge sun meeseejii sana isin dubbistanii jirtan moo hin dubbisne kan jedhu kan beekuun raayitii kanneen dama qayettee yoo kan mul'atu taate egaa meeseejiin kun ilaalameera jedha namni sun. Yookaan immoo hin mul'anne ta'ee dhaggeeffate kan koo salphumatti namni kun hin ilaallee jedhee yaada jechuudha. So kanaafiyyuu isin maal gootanii setting kan amma isinitti agarsiisu kana ni sirreeffattanii ergasii immoo namni sun meeseejii isaa dubbistanii ergaa isaa dubbistanii dubbisuu baattanii wanti inni beeku tokko illee hin jiru jechuudha. So garuu isa setting kana yoo sirreeffatin salphumatti beekuu danda'a. Sababni isaas raayitii lama godhee fi ergasii immoo dama qayetti jechuudha. So kana sirreeffachuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Dootii sadii irratti kilik gootan ergasii immoo settings kan jedhu keessa seentanii ergasii immoo baay'ee tokko salphaadha. Ergasii immoo privacy kan jedhu keessa seentan jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Privacy keessa erga seentanii booda ergasii immoo read recepts kan jettu ni argamte. Read recepts kan jettu kun haala kanaan on taatee yoo kan argamtu taate on taatee yoo kan argamtu taate egaa dhaggeeffatan kun namni kamiyyuu setting kana on yoo kan taatu taate namni kamiyyuu ni beeka jechuudha. Setting message sun isin dhaqqabu namni sun ni beeka jechuudha. Isee kana garuu ofirraa yoo cuftan ofirraa yoo gootan namni sun message isiniif erge sun ilaaluu keessan hin beeku jechuudha. Beekuu hin danda'u. Message kana ilaaleera moo ergaa kan koo ilaaleera moo hin ilaalle kan jedhu beekuu hin danda'u. Isee kana on yoo godhatan garuu beekuu ni danda'a jechuudha. Haala kana sirreeffachuu dandeessan. Jaaffaa irratti immoo kan ilaallu statusdha. Status jechuun baay'een keessan ni beektanii WhatsApp irratti statusitti dhufee jira. Updates keessa yeroo seentan status asirratti egaa add godhachuu dandeessanii status kan jettu asirratti add
godhachuu dandeessan viidiyoo adda addaa waraabuudhaan istaatasii gallakkisuu dandeessan akkuma kanaan dura baay'een keessan beektan Facebook story jedhamu jechuudha Facebook story irratti wantoota adda addaa viidiyoo gaggabaaboo suuraa keessa wantoota adda addaa barreessuu dandeessanitti status jedhama jechuudha WhatsApp irratti so statusii kana irratti akkaataa ittiin salphamatti statusii keessan kan WhatsApp irratti gallakkiftan Facebook dhaan wal qunnamsiisuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu kana jechuun statusiin isin WhatsApp irratti viidiyoo ta'uu danda'a suuraa keessa yeroo gallakkiftan immediately WhatsApp irratti yeroo gallakkiftan akka mul'atu jechuudha Facebook irratti illee akka mul'atu gochuudhaaf wanta kana sirreeffadhaan dootii sadii irratti kilik gootanii ergasii immoo settings ka jettu irratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma sanatti argattan privacy ka jettu keessa seentanii ergasii immoo status ka jettu kana irratti kilik gootanii baay'ee tokko salphaadha ergasii immoo statusii keessan irratti share my status updates across my accounts Facebook jedha Facebook keessan irratti direct yeroo isin WhatsApp keessan irratti statusii keessan viidiyoo ta'uu danda'a viidiyoo gabaabaa suuraa keessan ta'uu danda'a postiiwwan adda addaa ta'uu danda'a yeroo gallakkiftan Facebook story irratti illee akka mul'atu gochuu dandeessanii jechuudha kanas gochuudhaaf asirratti Facebook ka jettu kana irratti ni filattanii ergasii immoo get started ka jettu kana irratti kilik gootanii walii galtanii ergasii immoo storyin isin Facebook irratti gallakkiftan direct WhatsApp irratti mul'ata akkanumallee dhaggeeffattoota koo kan isin WhatsApp irratti gallakkiftan statusiin keessan story Facebook irratti mul'ata jechuudha haala kanaan alloo gochuudhaan wal qunnamsiisuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii itti fayyadamaa torbaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo yeroo baay'ee gaafii namoota baay'ee kan ta'e maalidha namoonni adda addaa namoonni isin hin beekne WhatsAppidhaan bilbilanii yoo kan isin rakkisan ta'e akkanumallee liinkii isin hin beekne kan iskaamaraa spam kan ta'e kan hattoota yoo kan isinitti erganii liinkii kana tuquudhaan akkas godhaa kan jedhanii kan isin rakkisan ta'e settingii kana qofa sirreeffachuudhaan namoonni isin hin beekne akka gara WhatsApp keessanitti ergaa hin ergine akkanumallee hin bilbille gochuu dandeessan dabalataan immoo spam kan ta'an meeseejiiwwan adda addaa gara bilbila keessanitti akka hin dhufne akkanumallee namoonni adda addaa WhatsApp keessan salphamatti haggochuudhaaf akka yaalii hin taasifne settingii ittiin gochuu dandeessanidha akkaataa ittiin sirreeffatan steppiidhaan amma ni ilaalla kanas gochuudhaaf baay'ee tokko salphaadha dootii sadii asirratti argamtu kana gara WhatsApp keessanitti erga seentanii booda isarratti kilik gootan ergasii immoo settings ka jedhu keessa seentan ergasii immoo privacy ka jedhu keessa seentan jechuudha hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha ergasii immoo gara dhumaa irratti dhuftan jechuudha gara dhumaa irratti advanced ka jedhutu settingii haarawatu dhufe settingiin kun kanaan dura hin turre advanced ka jedhu haarawaa dhufte jechuudha WhatsApp keessan update erga gootanii booda jechuudha ergasii immoo gara settingii advanced jedhamutti kanaatti seentan asirratti settingiiwwan sadeetu argama sadeenuu faayidaa mataa isaanii qabanii sirriitti na dhaggeeffadhaa inni jalqaba block unknown account messages accountii isin beekne irraa messaging isin dhufuut kamiyyuu gara WhatsApp keessanitti akka hin dhufne lakkoofsa bilbilaa isin beekne irraa messaging adda addaa isiniif ergama akkanumallee ergaan adda addaa isiniif ergama ergaan sun gara WhatsApp keessanitti akka hin dhufne yoo barbaadan isee kana ofirraa off gootan ergasii immoo ergaan kamiyyuu messaging kamiyyuu nama isin hin beekne accountii isin hin beekne irraa gara keessanitti hin dhufu lammaffaa immoo protect IP address in calls namoonni yeroo baay'ee bilbila adda addaa bilbiluudhaan isin rakkisuu danda'a yeroo kana lokeeshinii isaan irraa bilbilan beekuu dhabuu dandeessanii namoota sanis beekuu dhabuu dandeessanii isin jeequu danda'an jechuudha kanaafiyyuu maal gootanii namoota akkasii sun gara keessanitti akka hin bilbille lokeeshinii keessan akka hin arganne wantoota kanneen sirreeffachuudhaaf isa kana on godhatanii ergasii immoo sirreeffattan sadaffaan immoo dhaggeeffattoota kan koos disable link previews ka jedhu ni argama disable link previews ka jedhu kanarratti on godhatan isee kana on godhachuun kan isin fayyaduuf linkii adda addaa namoonni karaa isin hin beekneen karaa adda addaatiin lakkoofsa bilbilaa keessan argachuudhaan isinitti erguudhaan yookaan isin rakkisan ta'e jechuudha linkii sun gara bilbila keessanitti yookaan gara WhatsApp keessanitti akka hin ergamne isin fayyada waan ta'eef ofirraa eeguu dandeessanii egaa gaafii namoota baay'ee deebisee jira jedhee yaada WhatsAppiin asirratti maaliif namoonni baay'een bilbiluudhaan WhatsApp keessan irratti isin jeequu danda'anii linkii adda addaa isinitti erguu danda'anii ergaa adda addaa isin irratti erguu danda'anii settingiiwwan kanneen qofa sirreeffachuudhaan wantoota kanneen ofirraa eeguu dandeessan. Saddeettaffaa fi inni xumuraa kan har'a qabadhee isin dhufe jechuudha dhaggeeffattoota koo baay'ee tokko kan hedduun keessan barbaadanidha. Keessattuu WhatsAppiin keessan xalafame moo hin xalafamne namni hakkoo dheera moo hin goone kan jedhu akkaataa ittiin adda baafattan akkanumallee namoonni hakka yookaan isin godhan ta'e yookaan isin xalafan ta'e akkaataa ittiin ofirraa biloog gochuu dandeessanidha. Egaa kanas gochuudhaaf dootii sadii kanarratti kilik gootanii salphamatti ergasii immoo dhaggeeffattoota koo linked device ka jedhu ni argama linked device ka jettu kanarratti kilik gootan jechuudha salphamatti jechuudha ergasii immoo akkuma sanatti argattan devicein kamiyyuu lakkoofsi bilbilaa yookaan devicein as jalatti argamu tokkollee hin jiru jechuudha asirratti linked devicein kun wantoota baay'eedhaaf faayidaa baay'ee qaba garuu yeroo ittaanu viidiyoo ittaanu keessa qabadhee isin dhufa garuu asirratti namoonni WhatsApp keessan haggoodha yoo jiraatan jala kanatti isin dhufa yookaan namoota sanneen hin beekne device san hin beekne ta'e device sanatti kilik gootanii ergasii immoo delete ofirraa gochuudhaan
fayyadamuudhaan ofirraa hiikuu dandeessan jechuudha. So haala kanaan kan koo kana yoo kan isin dhufe ta'e asirratti devicein tokkollee hin argamu yoo ta'e WhatsAppiin keessan gonkumaa namaan hin xalafamne namaanis hack hin taane jechuudha. Garuu akka tasaa isin WhatsAppii keessan bilbiloota adda addaa irratti fayyadamtan yoo ta'e device keessan san isiniif fida jechuudha. Bilbiluma kanarratti keessan ta'uu yoo bartan garuu device san itti fayyadamuudhaaf yoo barbaadan deleting godhinaadha. Sababni isaas itti fayyadamtan waan ta'eef keessa waan ta'eef jechuudha. Namoonni garuu isin hin beekne device isin hin beekne as jalatti argama taanaan ofirraa balleessuudhaan irraa fayyadamadha. Egaa settingiin WhatsAppiidhaan wal qabate kana fakkaata. Settingiin kunneen baay'ee tokko bal'aadha. Yeroo itti aanu immoo isaan hafan kutaa lammaffaa keessatti isiniif dhiyeessa. Isaan kunneen fiicharoota ajaa'ibaa WhatsAppiin haarawaa fideedha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Roon YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga sitti nagaannaa tura. Horaa bulaa.